askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Ashamaa harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif hawaayitu obboleen kiyya jaalatamuu fi kabajamu hordoftoota Boonee Entertainment warreen afaan koo dhageessan cufti keessan guutuu addunyaa irratti warri argamtan hordoftoonni Boonee Entertainment akkam jirtu nagaa keessan aan obboleettiin keessan nagaa koo galanni waaqayyoof haa ta'u isinillee ammoo baga nagaa taatanii guyyaa fisaatti kana geessan baga nagaa nuftan irreettiin warreen maatiin taane maatii ta'an yookaan miseensi keenya ta'an afeerraa keenya yeroo hundaatti warri maatii taatan ammoo like share comment gochuun yeroo hundumaa yaada keessan commenting boxitiin nuuf kaa'aa jechuun ammallee dhaamsa keenya irra deebitiin yoo yaasanii jeen jira baga nagaa nuftanii viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra har'a gara viidiyoo keenyaatti osoo hin darbiin dura ammallee like share comment godhaa hanga dhumaatti yoo isinitti tole viidiyoo keenya caqasaa warri caqastan like godhaa share godhaa mata duree nuti har'a irraa waliin haasofnu wanta gabaabduudha yookaan wanta nu fayyada jedhee ana akka kiyyatti itti yaadee yookaan wanta nuti muuxannoo walirraa fudhannaa beekumsa walirraa fudhannaa jedhee itti yaadee waan ta'eef yoo isinitti tole yaada kiyya kana itti fayyadamas isaas dhaggeeffadhaa garuu innis maali yeroo baay'ee nuti shamarran gama jaalallee keenyaatiinis ta'e gama hiriyoota keenyaan jechuudha waan isheen gootu yookaan ammoo akka isheen ta'a yookaan fakkeenyaaf jaalalleen caaltuu har'a caaltuudhaaf hadiyyaa biteera yoo ta'e jaalalleen boontuun akka boontuutti waan caaltuuf bitame har'a naa biti jaalallee isheetiin jechuu yookaan ammoo yoo jaalallee isheetiin hin taanellee waan caaltuun godhatte sana yookaan ammoo waan caaltuun bitatte sana yookaan waan isheen laayif ishee irratti dabalatte sana ani boontuunis akka ishee mungodhaa hin ta'a jechuu kana jechuun akka namaan ta'a yookaan immoo bakka namaan ga'an yoomiyyuu nama kuffisuu osoo hin taane nama ceesisallee jechuudha akkam akka namaan ta'an yoo akkam ta'e yoo hojjetan yoo tattaafatan yoo wanta jijjiirama jireenya kee irratti fiduu danda'u yoo wanta jijjiirama kee irratti boonesii fiduu danda'u yoo kan hojjettu taate akka nama sanaan ta'an rakkoon qabu garuu humna keetii ol dandeettii keetii ol qabeenya keetii ol wanta har'a fiddee gochuuf hin dandeenyeen ol waan namni tokko har'an godhate sana yookaan ammoo wanta isheef har'i hadiyyaan bitame yookaan happy birthday ishee kabajame yookaan guyyaan walitti dhufeenya ishee fi jaalallee ishee guyyaan kun yookaan waggaa isaanii haa ta'u yookaan waggaa lamaa isaanii haa ta'u yookaan ammoo wal arganii haala inni ittiin ishee keessummeesse yookaan haala inni ittiin ishee simate suni inni caaltuuf ta'e sun dirqama boontuunis naaf ta'a kan jettu yoo taate suni jireenya ofii keessatti gufuu dhuumaa jechuudha. Maaliif gufuu dhuuma yoo jette fakkeenyaaf jaalalleen boontuu akka jaalallee caaltuu sana qabaachuu dhabuu isuu danda'a. Akka jaalallee caaltuu sanallee waan jaalalleen caaltuu sun godhe suni jaalalleen caaltuu suni tariitii qabeenya qabaachuu dhabee beekumsa isaa yookaan ammoo muuxannoo hin jiraame saatiin waan caaltuun feetu caaltuudhaaf godhee ta'uu danda'a. Jaalalleen boontuu ammoo dirqama waan caaltuudhaaf ta'e sana yookaan ammoo waan caaltuudhaaf godhe sana gochuuf humna dhabuu isuu danda'a. Akkuma kanallee anama akka fakkeenyaatti isinii fudhe malee wanti kun piraaktikaali yookaan ammoo waa'ee kiyya haasa'uu hin jiru jechuudha. Wantichi waa'ee waliin keenya yeroo baay'ee deddeebi'ee wanta mul'atudha jechuudha. Isinii galee yeroo baay'ee wanta deddeebi'ee mul'atu. Fakkeenyaaf jaalalleen kiyya yookaan ammoo jaalalleen obse waan qabuun hanga humna isaa mastii qamaan ta'an guyyaa ishee arguus haa ta'u jireenya isaanii keessatti fakkeenyaaf wal fuudhanii wal faana jiran haa jiran wal fuudhanii wal faana jiranii akkuma nama isiniin jee jaalalleen caaltuu yeroo ba'ullee hadiyyaa adda addaa yookaan ammoo kennaa adda addaa caaltuudhaaf illee dhufa garuu kan obsee yeroo ba'u kana waan ittiin inni kan caaltuu biteef sun inni kun ammoo bitee dhufuu hin qabu jechuudha. Kanaan jireenya namaa diigamuun hin danda'u. Yookaan ammoo yeroo hundumaa ani akkasii ani akka abaluufa dhabee yookaan ammoo akka abaluu ta'uun dhabee
jettee yeroo hundumaa ati hiriyaa kee kan mataa nyaattu yoo taate yookaan ammoo bawarraa kee kan mataa nyaattu yoo taate kun jireenya keessan keessatti kufaatii bufannaaf damalee ceesisuu yookaan ammoo galma ga'uun fiduu jechuudha. Isinii galee murteessaan jaalala. Waan hiriyaan keessan sinii kennamu yookaan waan abbaa warraa keessan sinii kennamu maamastii kan ta'e. Wanta barbaade wanta waa inni kennaadha jedhee isiniif kennee itti gammaddanii harkaa fudhachuu qabdanii jechuudha. Dirqama akka boontuuf yookaan akka caaltuuf happy birthday kabajame yookaan guyyaan dhaloota ishee kabajame anaaf guyyaan dhaloonni kun akka kabajamu yookaan ammoo obsee guyyaa dhaloonni ishee akka kabajamu jechuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif tokko yaani namaalee iddoo kanatti murteessaadha. Qabeenyi namaalee iddoo kanatti murteessaadha. Qabaataniifis gochuu dhiisuu danda'anii. Garuu kana jechuun ammoo nama sanaaf jaalala hin qabu yookaan ammoo nama sana hin jaallatu jechuu miti jechuudha. Isinii galee garuu xiyyeeffannoon keenya yeroo baay'ee nuti shamarran waan kana garuu akka dandeetti kiyya bifa diraamaatiin otoo hojjedhe jiraadhe baay'ee jaalladhan ture garuu maal sharee bakkaa fi haala yookaan ammoo yeroo jechuudha. Malee wanta kana viidiyootiin otoo hojjedhe gama lamaaniin akka caaltuuttis akka obseettis otoo hojjedhe ofii kiyyatti baay'inatti tola ture jechuudha. Maaliif wanta kana akka sirriitti irratti gadi hojjedhu barbaadeen ture. Maaliif xiyyeeffannoon namaa yeroo baay'ee iddoo kanatti waan ta'eef jechuudha. Akkuma kanallee gama caaltuun godhattee yookaan ammoo obseen abdee sanaaf osoo hin taane ilaalcha hawaasa bakkeefillee jechuudha. Ilaalcha hawaasa bakkee yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf namoonni baay'ee yeroo baay'ee nama wajjin wal bukeessin qabanis ilaalanii jechuudha. Isa godhuufii fi san gooneefiif inni bakkeellee jechuudha. Jireenya nama kamii keessayyuu nama kamiyyuu wanti galchu hin jiru. Yoo rakkinaa malee yoo fakkeenyaaf wanti sun gara badiitti si geessu ta'e yoo wanti sun wanta jireenya kee irratti kufaa'insa fidu yoo ta'e yoo wanti sun wanta si jallisu wanta hawaasa wajjin walitti si buusu wanta jireenya kee keessatti dhiibbaa fidu wanta maatii kee wajjin walitti si buusu sillee boru waan kuffisu sillee boru waan sin ceesisu sillee boru waan hin dabarsine yoo ta'e qaama biraa laalataa jechuudha. Yoo kana hin taane garuu yoo jaalalaas yoo waan hundayyuu dhimma nama lamaanii gidduu qaamni biraa ilaallatu yookaan ammoo akka ishee sanaaf godhe ishee kanaaf maaliif hin godhu ishee kanaaf iPhone bitame ishee kanaaf jaalalleen ishee koo iPhone bite an ishee kanaaf koo calliseetuma wajjiniitiin deema malee dhimma isheetiin hin qabu yookaan ammoo yeroo irratti dabarfata waan maal ta'eef waan guyyaa dhaloota ishee inni kabajuu dideef yookaan ammoo waan akka caaltu sana waan caaltuudhaa bitamu sana inni obseedhaaf bituu dhiiseef jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee ilaalcha iddoo kanatti dhugaa rabbii ilaalcha badaa nama laatu jechuudha. Akka waan namni sun nama hin jaallannetti, akka waan namni sun nama hin barbaannetti, akka waan namni sun iddoo namaa hin qabnetti. Namni kun hin jaallata. Fakkeenyaaf hin jaallata garuu tarii waan ittiin go'uuf hin qabu. Tarii ammoo bakka innis waan jaallatuuf tarii isheenis ammoo yaada isaa sana eeddeenis yaada sana eegee wanti kun bakka hin jiraanti. Kanattiin isaan lama wal amansiisan yoo ta'uu danda'a jechuudha. Dirqama aniin abaluu heerumteedhaaf ani heerumu. Yookaan ammoo caaltuun boontuun heerumteef obseen heerumtu jechuudha. Wanti hundumtiyyuu akka kiyyatti, akka ilaalcha kiyyatti, akka yaada kiyyatti malee akki namaa na ilaallatu jechuudha. Maal keessatti? Jireenya kiyya keessatti. Yookaan ammoo jireenya nama lamaanii keessatti akki namaa na ilaallatu. Akki namaa yoo kan na ilaallatu ta'e yoo guddinaa, yoo tattaaffii, yoo hojjechuu garuu dhimmi mana keessaa dhimmi nama lamaanii nama lamaan sana ilaallata jechuudha. Yoo kennaas haa ta'u yoo kennaan alaa. Amma wanti sun waan ishee miidhuu hin taanetti. Amma wanti sun wanta karaarraa ishee jallisu wanta hawaasa duukaa walitti ishee buusu amma hin taanetti dhimmi nama dhuunfaa lamaanii kan nama dhuunfaa lamaaniiti qaama biraan dabalatu jechuudha. Iddoo kanatti fakkeenyaaf shamarran keenya iddoo kanatti baay'een isaanii jaalallee isaanii kan caqacaqan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Kana naa gochuu diddee uffata narraa jijjiiruu diddee maalii jechuudha. Kuni dhugaa barbaachisaadha jedhee yaaduun. Barbaachisaa yoo ta'e iyyuu yoo namni kun hin qabu ta'e namni kun si jaalataa si dhabuun fedhu. Amma yeroo kana ammoo namoonni ilaalcha gadi aantummaa qaban yookaan ammoo namoonni nama hubanne namoonni dafanii murteessan yookaan namoonni osoo yaada namaa hin hubatiin yaada kennan
akka dhimma dhuunfaa wayii ilaalcha yookaan ammoo akka namni yaada mataa isaa wayii haasa'uutti namoonni ilaalanis jiraachuu danda'an. No, isa kanaa miti. Dhimmi nama dhuunfaa yeroo kamiyyuu namni tokko wanta fakkeenyaaf aniin kuniin wanta narra ga'e wanta balleessi yookaan ammoo wanta bor jireenya kiyya keessatti dhiibbaa fiduu namaan mari'achuu nan danda'a. Namallee dhaggeeffachuu nan danda'a jechuudha. Isinii galee yookaan ammoo fakkeenyaaf ammoo wanti sun wanta namiidhe darbe yoo ta'e akka namni narraa baratuuf dhimma dhuunfaa kiyya nama haasa'uu nan danda'a jechuudha. Wanti sun waan na balleesse kanaan dura waan jireenya kiyya keessatti yookaan ammoo laayifii kiyya keessatti wanti miidhaa darbe an dabarse yoo kan jiru ta'e akka namni akka kiyya darbe sana hin miidhamnetti waan na miidhe darbe sana namootaaf yaada kiyya dhiyeessaa jechuudha. Akka maaliin taaneef akka isaan akka kiyya kaleessaa sana hin miidhamne. Yoo kana hin taane garuu dhimma dhuunfaa kiyyarraa ani wanta naaf ta'es wanta naaf hin taanes namaan qaaquu jechuudha. Kuni hin bareedullee. Fakkeenyaaf ani akkas naaf ta'uu didee abaluun akkas naaf gochuu didee yookaan ammoo abaluu akkas naaf go'ee boontuuf kanatu ta'e boontuuf sanatu ta'e jee ani akka dhuunfaa kiyyatti dhimma dhuunfaa kiyyarraa gaarummaa kiyya haasa'uu hin barbaadu jechuudha. Dhimma gaarummaa ofii namatu nama haasa'aa namni ofii haasa'atu yoo ta'e akka gaaffiitti yookaan gaafatamu ta'e eenyummaa kee maalummaa kee namaa himuu dandeessa. Yoo kan hin taane garuu barumsa dabarsa jettee ati teessee yoo seenaa bareedaa hin taane yoo seenaa dhaloonni irraa baratu hin taane yoo seenaa kaleessa waan kaleessa si cabse waan kaleessa jireenya keenya keessatti si gufachiise namni immoo akka kiyya kaleessaa sana hin gufatiin yoo kan jettu yoo kan yaaddu taateen alatti jechuudha. Dhimma dhuunfaa kee dhimma gammachuu kee hin jiraa miti. Waan akkasii teessee yoo kan nama qaaqu taate namaaf iyyuu ilaalcha gaarii ta'an nama biratti illee fudhataman qabu jechuudha yaadni kun. Kanaaf iyyuu maal jechuu barbaade dhimmichi dhimma dhuunfaa kiyyaa hin qaaqaa hin jira osoo hin taane wanta nu yeroo baay'ee unkaan akka hiriyaa lamaanii jechuudha. Hiriyaa lamaan osoo hin taane akkuma shamarran keenyaatti illee jechuudha. Akkuma shamarran keenyaatti illee gaafa ilaalame dorgommii wayitu jira. Dorgommiin kunis dorgommii gara fuulduraatti nama ceessu osoo hin taane dorgommii har'aa. Dorgommii har'aa gaafa isiniin jedhu fakkeenyaaf akka guruupiitti wal ta'anii waan tokko yaanii hin jiraa miti. Kunillee jechuudha akka abaluun sun hin ta'u yoo yaada kee hin taane yoo ilaalchi kun ilaalcha kee hin taane yookaan ammoo fakkeenyaaf naaf yookaan hiriyaa kiyyaaf yookaan hiriyoota kiyyaaf jettee hiriyoota kee wajjin yaada tokko burqisiistee yoo ati wanta kana har'a irratti hin gammadaa wanta kiyya har'a laayifii kiyya jettee yoo ati itti yaaddee teessee akka guruupittis haa ta'u akka waliin nama lama nama sadiitti yookaan hin goone taatee atiin abaluun godheef yookaan ammoo warri sun godhaniif yookaan warri sun bashannananiif atiin akka wanta jireenya keetti bu'u yookaan ammoo wanta yeroo kee irratti si hin fayyadne akka warra sanaa jettee gochuu qabdu. Garuu yoo na gammachiisa jette yaada mataa keetiin jechuudha. Yaada mataa keetiin yaada sammuu keetiin kun naaf ta'a. Ani har'a kanarratti boqochuun barbaada yookaan ani har'a kanarratti laayifiin kiyya darbuu qaba jettee ofii kee amansiistee akka waliinitti haa ta'u akka dhuunfaa keetti yoo yaada mataa keetiin kan gootu taate isokee rakkoo miti. Garuu akka namaan ta'an sun yoo kan guddinaa hin ta'in yoo namaan fakkeenya godhattee kan tattaaffii hin ta'in yoo jireenya kee fuulduraan ari'uuf yookaan immoo jireenya kee fuulduraan nan ga'a jettee yoo kan hin deemin wanta gama uffannaa wanta gama wookii ba'uu wanta gama hiriyaa wajjin wal beelamanii wal arguu wanta hadiyyaa kana walii bituu wanta maalii kana yoo kan ta'u ta'e kun jireenya kee irratti dhiibbaa fida si kuffisa malee waan siin qabu jechuudha. Nama kamiifiyyuu an immoo shamarranii qofaa qaaqaan jiru yeroo baay'ee immoo waan kanarratti kan xiyyeeffatu dhiira osoo hin taane shamarranidha jechuudha. Akka biyya keessaatti illee akka biyya alaatti illee. Isinii galee waan kun ammoo jireenya keenya keessatti dhiibbaa fida malee jireenya keenya keessatti jireenya boonesii yookaan immoo wanta jireenya keenya irratti nuuf dabaluu hin fidu jechuudha. Namoonni tokko hammamiin jiraadhaa jiru. Hammamiin jiraadhaa biyyi lafaa hammamii biyya lafaa irratti hammam jiraatta sirriidha kun beekamaadha jireenya dunyaati waan ta'eef. Kun nama jechisiisallee garuu iddoo kanatti miti. Iddoo fakkeenyaaf namni kaayyoo hin qabne tokko waan tokko irra deddeebi'ee kan go'u ta'e ji'aanis haa go'u ji'a lamaanis haa go'u ji'a sadiinis haa go'u torbee haa go'u. Atillee akka nama kana nan go'u yoo taate dhugaa rabbiitiin guftaa jechuudha.
Kanaafiyyuu waan akkasirraa osoo of qusannee jechuu barbaade jechuudha. Isinii galee keessaafuu ammoo jaalallee keessan yookaan ammoo hiriyaa keessan kan jaallattaniini wantoota bifa kennaa kana ilaallatee wantoota akka naa bituu maal gochuu abaluuf bitee abaluuf kana godhee abaluuf akkasitti akkas ta'ee abaluuf akka kanattiin bakka sargiin abaluu kana fakkaataa anillee sargii akka abaluun godhaa yookaan ammoo miinzoliin abaluu akkana baay'atu anillee miinzolii abaluu akkana hin godhaa wanti jedhamu yoo karoora keen alaa yoo ati irratti hin karoorsiin yoo ati ofii keetii yaada mataa keetiin wanti kun iddoo kanatti jettee ofii kee daangaa keessee wanta si miidhu wanta si hin miine adda hin baastee yoo ati kan hin goone ta'e abaluu gooteef caaltuun gooteef boontuun kan gootu yoo taate kun min ingilisi waan tokko faayidaan qabu jechuudha. Uumaa tokko ta'e akka yaada kiyyatti akka yaada boontuutti akka ilaalcha boontuutti jechuudha. Wanti kun immoo akkuma amma isiniin jedhe irra deddeebi'amu mul'ata yeroo baay'ee anis akkas atis akkas abaluun akkas gootee abaluu farra akkasii hanga kan kee yookaan maali jedhanii namoonni si gaafatanti baay'ee jiru jechuudha. Yeroo kana immoo ilaalcha maalii si laatu akka namni ati wajjin jirtu yookaan immoo akka nama ati jaallattuuni kun siif bakka hin qabneef siif iddoo hin qabneef namni yaadan jiranii jechuudha. Garuu sanaa miti. Dhimma sanaa miti jechuudha. Isinii galee shaagariin keenya irraa jiran fakkaate walumaa galatti ilaalcha akkasiirraa ufaa qusannu wanta jireenya keenya irratti wanta ekonomii keenya irratti dhiibbaa fidu wanta nu kuffisuu danda'u wanta nu fayyaduu hin dandeenye wanta yeroof wanta har'aaf utuu akka kanatti of qisaasessuu baannee anatti baay'ee natti tola jechuudha gama kiyyaan. An dhugaa dubbachuu fi abaluun uffateef hin uffadhu yookaan immoo abaluun waa godhateef hin godhadhu ani jechuudha akka kiyyatti dhugaa waaqaa akka kiyyatti ani waan akkasii kan rabbiif badaa dantaa isaan qabu ijoolleen natti dhiyaatan na beekuu dandeessan tarii warri viidiyoo kiyyaa dhaggeeffattan jechuudha. Ani waan akkasii kana abaluu uffateef ani nan uffadhaa abaluu ba'eef ani nan ba'a yookaan immoo abaluu godhateef ani nan godhadhaa abaluu iddoo sana deemeef ani nan deema abaluun hiriyaan isaa sana godheef ani hiriyaan kiyya kana naaf haa godhu gara durbaatiinis ta'e gara hiriyaa dhiiraati waan fe'e yoo ta'e jechuudha. Ani ilaalchan yaada namaa sanatti hirkatanii deemuu sana keessa hin jiru jechuudha. Wanta sammuun kiyya naa jedhan godha girgirri immoo hin jaalladhu. Girgirri hin jaalladhu ani jechuudha. Girgirri yeroo isiniin jedhu bakka isinii gala. Kanaafi ani akka kiyyatti awwalus akka isaatti osoo jiraate namaan yoo deemuu dhiiste jireenya kee keessa amma ta'e gufuun hin jiraatu. Inumaa wanti nama kuffisu immoo isin fakkeenyaaf hamma nam tokko wanta har'a godhu gammachuutiin waan dabarsuuf yeroon suni isaaf bakka waan addaa waan ta'eefi homaa namni amma WhatsApp irra dawwaltee irra baaste viidiyoo kana matee dhageessaa hojii kiyyaa innaa obboleeyyiin kiyya kana jedha. Kanaafiyyuu wanta sammuu keessan isin ajajee wanta jireenya keenya keessatti dhiibbaa fida jettanii hin yaadne wanta namiidha jettanii yaadne wanta yeroo kiyya qisaasessaa wanta ekonomii kiyya yookaan ammoo qabeenya kiyya qisaasessaa jettanii hin yaadne yoo gootan malee boontoon gooteef yookaan caaltuun gooteef yookaan seeneen gooteef yookaan burtukaan gooteef faaxeen immoo kan gootu yoo taate kuni sirrii miti. Nu kuffisa malee nu hin ceesisu isin jechuu barbaade dhugaadha mootii wanta kana nama akka qoosaatti yookaan ammoo tarii namoonni yaada kiyya kana namoonni baay'een fudhachuu danda'u kan fudhatan isaa fudhatanii kan fudhachuu isaan garuu ani inni guddaan gahee kiyya bahudha. Wantan argus asimu wanta yeroo baay'eetu simu waan ta'eef waan keessattuu gama gaa'ilaatiin gama sargiitiin wanti tokko dhiibicha naqanii gaafatti galchanii dhumni isaan bareedu jechuudha. Wanta suuta deemantu waan bareedu natti fakkaata. Isinii gala yeroon kana jedhu fakkeenyaaf abaluu har'a sargii godhatee ani mucaa kanan godhadhaa abaluu ji'a lamaan kanan godhadhaa keessattuu akka biyya ormaa kanatti jechuudha. Wanti baay'een akka faashiniitti wal jala ilaalanii deemaa jiran waan akkasiiti jechuudha. Garuu jarri kun hamma wajjin turan jarri kun hamma wajjin deeman jarri kun hamma wajjin jiraatan jennee yaaduu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu waan kana deddeebi'ee yeroo baay'ee waan arguufan akkan irratti yaada kiyya ibsadhu na taasisee walumaa gala
akka namaatti yoo kan deemtan taatanii akka nama qajeelaatti namni kunis badii hojjeta yookaan namni kun qajeelaa jallataa jechuun jiru garuuti wantichi namni kun sammuusaa isa ajajee haa godhu atis akkasuma waan sammuun keessi ajaji godhi malee waan namni sun godheef hin godhi silleen gammachiisu warra sillee hin gammachiisu wanti kun gama biraatiin bifa inaaffaallee of keessaa qaba inaaffaan immoo ta'u gara amantiitiinis gara ilaalcha hawaasummaatiinis jechuudha yookaan immoo ilaalcha hiriyyummaatiinis kanaaf wanta sammuun keessan isin ajaje cufa godha isinii galee wanta sammuun keessan isin ajaje cufa yeroo kana wanti isin gootanuu wanti sun yoo kan badu ta'ellee wanti sun yoo qabeenya keessan yeroo keessan kan fixu ta'ellee yeroo sanaaf isin gammachiisa jechuudha maaliif ofitti amantanii sammuu keessaniin itti yaaddanii waan gootaniif garuu akka ishee sanan godha yoo kan jettee wanti ati akka ishee sanan godha jettee goote sun akka kan ishee sanatti bareeduu dhiisuu danda'a isheen itti yaaddee goote amma fakkeenyaaf isheen itti yaaddee waan gooteef atis immoo akka ishee sana jettee yoo kan gootu taate wantichi akka kan ishee sana bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a waan isheen goote sana keessa wanti hanquun kan kee keessa jiraachuu danda'a sababiin isaa ati nan godhaaf goote osoo hin taane of amansiistetti yaaddee goote osoo hin taane akka ishee sana jettee goote akka ishee sana immoo akka isheen akka karoora isheetti akka qabeenya isheetti akka humna isheetti akka yeroo akka dandeettii isheetti goote ati garuu akka dandeettii keetti hin goone akka dandeettii keetti osoo kan gootu taate isa kan ishee sana hordoftu jechuudha yookaan immoo akka ishee sana jettee anis akka ishee sana jettee hin gootu kanaaf maal jechuudha atiin akka sammuu keetti akka yaada keetti akka ilaalcha keetti akka dandeettii kee akka qabeenya keettiin gootaa jechuudha isinii galee kana jechuun ammoo jaalalleen keessan homaa isiniin bitiinii hadiyaa isiniin kenniinii jechuun jiru yookaan ammoo happy birthday keessan isiniin hin kabajiinii jechuun jiru garuu akka qaba ana qaban jetti harmeen kiyya tokko innaa obboleeyyan kiyya kana isiniin jedha wanti nu miidhu irraa of haa qusannu maaliifi yeroon ofii warqiidha waan ta'eef jechuudha yeroon ofii warqiidha kanaafiyyuu wanti namaa barbaachisu eenyuma barbaachisa kun beekama waliin beekna kana waliin dhoksinu eenyumaan keenya jechuudha wanti boontu barbaachisu caaltus barbaachisa wanti caaltu barbaachisu inseenis barbaachisa waan ta'eef nu barbaachisa garuu kan nu barbaachisu isheen gooteef osoo hin taane waan ani itti yaadee godheedha jechuudha walumaa gala yaadni kiyya isinii gala jee yaadu yoo isinii liqimfamuu dideen beeku malee yoo isinii liqimfamuu dideen beeku malee yaadni kiyya waan jechuu barbaade macha harmuun qaqaa jira waan ta'eef isinii gala kanaafiyyuu akka bifa keessanitti yaadda akka keessanitti isiniin jechuu barbaadeeti viidiyoon kiyya kan isin mufachiise warroon yaada kana keessa jirtan warroon ilaalcha kana qabdan kan isin gaddisiise yoo ta'e maqaa hordoftoota booneen tartimintiin gamuumaan of golchaan isiniin jaa hunda keessaniyyuu waaqayyoof jecha isin jaalladha waaqayyoof jecha isin jaalladhu ana caalaatti isin jaallatu fayyaa nagaa bakka jirtanitti naaf ta'a isin hundi keessanuu jaalatamtoota Askumni lagaa ya dhufe wallakka sakkumaan dhufe tan ijaan sin argaa Askumni lagaa ya dhufe wallakka sakkumaan dhufe tan ijaan sin argaa